kabajamtootaa fi jaallatamtoota hordoftoota amantii Ortodoksii Tawaahidoo kan taatan hunda keessaniif nagaan Waaqayyoo bakkaa fi lafa jirtanitti isiniif haa baay'atu. Amma kan argamnu Tasfaa Stuudiyootti. Tasfaan Stuudiyoo hojiiwwan hafuuraa baay'eesaa dalagee jira, dalagaa jira. Isaan keessaa kanneen akka fiilmii hafuurawaa, VCD faaruu yookaanis immoo viidiyoo faaruudhaan, waraabbii cidhaa, TV shawoo yookaanis immoo agarsiisa TV, waraabbii guyyaa dhalootaa, viidiyoo eebbaa, footoograafii, poosteraa, baanar, siit kavarii, loogoo istiikarii. Tasfaa Stuudiyootti kottaatii hojjedhaa. Tasfaa Stuudiyoon kan argamu magaalaa Amboo. lakkoofsi bilbila ittiin argachuu dandeessan 9 34 43 37 96 dabalataan 9 3 14 94 96